Yooyyaa akkam jirtan nagaa jirtu fayyaa keessanii an Dr. Haaromsaadha. Har'as mata duree haaraa tokko qabadhee dhufee jira. Mata dureen keenyaarraa walqunnamtii saalaa balaaf yookiin rakkoof nama saaxilan. Egaa walqunnamtii saalaa jireenya ilma namaa keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Akkasumas immoo walqunnamtiin saalaa baay'ee kabajamaadha. Haa ta'u malee walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabnee fi haaluma barbaanneen nuu kan raawwannu ta'e rakkoolee garagaraatiif nu saaxiluu danda'a. Mee walqunnamtii saalaa balaaf yookiin rakkoof nama saaxiluu danda'an maalidha? Tokkoffaa kondoomii malee walqunnamtii saalaa gaa'ilaan ala raawwachuu fi akkasumas jaalalleewwan osoo amanamin jechuudha. Osoo waliin amanamin walqunnamtii saalaa kan raawwatan yoo ta'e balaa hedduuf saaxiluu danda'a. Kunis dhibeelee walqunnamtii saalaa daddarbanii hedduuf nama saaxiluu danda'a. Kanneen akka dhukkuba HIV, hepatitis B, C akkasumas immoo kanneen akka camtoo, kanneen akka fanxoo fi vaayirasota biraatiif nama saaxiluu danda'a. Lammaffaa namoota hedduu waliin walqunnamtii saalaa gochuu. Walqunnamtii saalaa nama lamaa oli, lamaa fi nama lamaa oli jidduutti yoo kan goonu ta'e rakkoolee garagaraatiif nu saaxiluu danda'a. Sadaffaa umriin osoo hin gahin keessattuu umrii ijoollummaatti waggaa 18 gadi yoo taane walqunnamtii saalaa kan raawwannu ta'e kunis balaa garagaraatiif nu saaxiluu danda'a. Inni tokkoffaan ulfa hin barbaachifneef nu saaxiluu danda'a. Kun immoo barumsa keenya dalagaa keenya irraa nu ittisuu danda'a. Akkasumas immoo yoo daa'imni sun uumames ulfuu uumame sunis balaa guddaa haga lubbuu galaafachuutti nu gahuu danda'a. Kanaaf umrii ijoollummaatti eegaluun hin gorfamu. Arfaffaa nama amanamoo hin taane yookiin namoota nama walqunnamtii saalaa nama hedduu waliin raawwate wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuu. Namni inni wajjin walqunnamtii saalaa godhu sun yookaan amanamoo hin taane nama biraa wajjin walqunnamtii saalaa kan gaggeessu kan ta'u ta'e innis dhibee walqunnamtii saalaa irraa bilisa ta'uu hin danda'u jechuudha. Alkallattiidhaan namichi walqunnamtii saalaa nama hedduu wajjin raawwate sun gara biraa fidee isatti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa yoo gaggeessunis ofii keenyaaf qofa of eeggannoo gochuu odoo hin danda'in eenyu wajjin akka goonu eessatti akka godhaa jirru walqunnamtii saalaa of eeggannoo barbaachisaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kallattiidhaan ofii keenyaaf bichaa of eeggannoo gochuun osoo hin ta'in namoonni nu walqunnamtii saalaa wajjin goonu namoota akkamii akka ta'an namoota akkamiiti hojiin isaanii akkamii dalagaan isaanii akkamii namoota wajjin amalli isaanii walqunnamtii saalaa seenan walqunnamtii saalaa isaanii maal akka ta'e baruun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kunis alkallattiidhaan dhibee walqunnamtii saalaatiin darban hedduuf waan saaxiluu danda'uuf. Shanaffaa gocha walqunnamtii saalaa ol qabatan kanneen akka dhungoo, kanneen akka tuttuqqii qaama saalaa fi kanneen akka tuttuqqii qaamota birootis ta'uu danda'a. Namoota haadha manaa fi abbaa manaa hin taane akkasumas namoota jaalalleewwan hin taanee fi namoota waliif hin amanamne jidduutti tuttuqqiin godhama. Dhungoo dabalatee kanneen birootis dhibee walqunnamtii saalaatiin darban hedduuf akka saaxilamnu nu taasisa. Jaaffaa irratti namoota araada garagaraa qaban waliin walqunnamtii saalaa gochuu. Keessattuu namoonni araada garagaraa qaban keessattuu qorichoota akka marfiidhaan waraanamu qorichoota fudhatan biyya keenyattis baay'ee beekamu baatan namoonni araada qaban yeroo araada kana fayyadamanitti haalli of to'annaa isaanii baay'ee rakkisaa waan ta'eef balaa hedduuf kan saaxilanidha jechuudha. Namoonni araada qaban carraan isaanii dhukkuba HIV dabalatee dhukkuba walqunnamtii saalaatiin darban hedduun qabamuun isaanii baay'ee waan ta'eef yeroo kanatti walqunnamtii saalaa nama tokkorraa gara nama tokkootti dabarsuu danda'u. Kanaaf namoota araada garagaraa qaban araada garagaraa fayyadaman wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuun alkallattiidhaan dhibeeleen walqunnamtii saalaatiin daddarban akka nutti darbu waan taasisuu danda'uuf namoota araada qaban wajjin walqunnamtii saalaa kan raawwannu ta'e of eeggannoo barbaachisaa akkasumas qorannoo barbaachisaa gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Torbaffaa irratti walqunnamtii saalaa mana bunaatitti raawwatamu. Egaa dubartoonni rakkoolee garagaraatiif mana bunaa keessa hojjechuu danda'u. Kanaanis immoo jireenya isaanii fooyyeffachuuf walqunnamtii saalaa raawwatu jechuudha. Kun maalidha? Haala garagaraa ta'e yeroo baay'ee dubartoonni carraa isaanii ta'e yeroo baay'ee balaadhaaf kan saaxilamanidha. Dirqisiifamanis walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne namoonni irratti raawwatu. Isaanis maallaqa argachuuf jecha yeroodhaaf jireenya isaanii yeroodhaaf jecha walqunnamtii saalaa ni raawwatu haala of eeggannoo hin qabne jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee walqunnamtii saalaa namoota mana bunaa keessa hojjetan raawwatanis baay'ee kan balaaf nama saaxiledha jechuudha. Kanaaf yoo nama bunaa keessaa hojjetu kan arginu ta'e yookiin walqunnamtii saalaa raawwachuuf kan barbaadnu ta'e tokko qorannoo barbaachisaa gochuu qabna. Lama immoo of eeggannoo barbaachisaa ta'e kondoomii fi kanneen walqunnamtii goonus kan ta'u ta'e of eeggannoo baay'ee murteessaa ta'e gochuun barbaachisaadha jechuudha. Inni saddeettaffaan walqunnamtii saalaa
qaama saalaatiin ala raawwatamu. Kun biyya keenya keessatti beekamu baatus biyyoota tokko keessatti kanneen akka anal seksii fi akkasumas oral seksii kan qunnamtii saalaa qaama bobbaatii fi akkasumas afaaniin raawwatamu carraa dhibee qunnamtii saalaa namatti dabarsuu parsantii guddaadhaan dabalaa jechuudha. Qaama saalaa caala warroonni qunnamtii saalaa qaamolee kanaatiin raawwatan haala kanaan raawwatan carraan isaanii dhibee qunnamtii saalaatiin daddarban qabamuu harka guddaadha jechuudha. Kana raawwachuun egaa akka biyya keenyatti aadaa maleedha. Safuudhas namoonni raawwatan jechuudha. Haa ta'u malee darbee namoonni tokko dhokatanii haalaan beekamne yeroo raawwatantu jiraachuu danda'a. Kanaaf kanarraa osoo fagaattanii osoo qusattanii suniin jedha. Salgaffaa irratti qunnamtii saalaa araadaa fi akkasumas alkoolii garaagaraa erga fayyadamnee raawwannu balaadhaaf nama saaxiluudha. Yeroo araada garaagaraa fayyadamnu akkasumas alkoolii garaagaraa erga fayyadamneen booda qunnamtii saalaa raawwannu baay'ee balaadhaaf kan nu saaxiledha. Kanaaf haala danda'ameen yeroo araada garaagaraa fayyadamnutti qunnamtii saalaatirraa fagaachuu qabna. Egaa akka waliigalaatitti namoonni osoo araada garaagaraa osoo fayyadamuu baatanii ni gorfama. Akkasumas alkoolii oduu baay'isanii dhuguu baatanii ni gorfama. Haa ta'u malee yoo akka carraa akka fayyadaman ta'e of eeggannoo qunnamtii saalaatirratti qaban of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Yeroo kanatti to'annaan isaanii ala waan ta'uuf haalli isaan raawwatan balaadhaaf isaan saaxiluu danda'a. Namoota dhukkuba HIV dabalatee dhukkuboota qunnamtii saalaatiin darban biroo akka salphaatti qaama isaaniitti darbuu waan danda'uuf yeroo kanatti of eeggannoo barbaachisaa gochuun danda'amaa jechuudha. Egaa akka waliigalaa irratti wanti beekuu qabdan qunnamtii saalaa baay'ee murteessaadha. Akkasumas jireenya ilma namaa keessatti iddoo guddaa qaba. Akkasumas gammachuu fi akkasumas immoo faayidaa hedduu nuuf qaba. Gammachuu har'aatiif jennee jireenya boruu keenya balleessuu hin qabnu. Har'aaf of eeggannoo barbaachisaan gochuun barbaachisaadha. Har'aaf rakkooleen yoo fayyaa qabnutti akkasumas yoo nagaa jiru kanatti rakkooleen fuuldura keenyatti dhufuu danda'an nutti mul'achuu baachuu danda'u. Garuu miti fuulduratti yoo har'a of eeggannoon goone yoo har'a qaama keetiif har'a of eeggannoon goone fuuldura keetitti har'a namoota dhukkubsatanii mana yaalaa jiran akkasumas namoota dhukkubsatanii mana taa'anii rakkatan isaanitti makamuun nama hundumaatu hin oolu jechuudha. Of eeggannoo gochuun ofiifis jireenya namoota naannoo keenyaa baay'ee murteessaa waan ta'eef haala danda'ameen of eeggannoo barbaachisaan gochuun baay'ee barbaachisaa isiniin jedha. Anarraaf isiniif qopheesse kanuma yaadaa fi gaafii yoo qabaattan naaf qooduu dandeessu. Wanta gaafii isinitti ta'e as jalatti koomentii naa gochuu dandeessu. Guddaa galatoomaa nagaa ta'aa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuun kan nutti makamtan siin jenna. Nagaa ta'aa.